Shamaar ka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha nagaa keenya galata waaqayyo egaa amma galgala mee maaliif ta'anii jechuun keessanii dhoolu biddeenan tolchaara jechuudha abbaan miliyoonii chaalenjii hojjennaa mee chaalenjii kana hin dandeessa hin dabartaa hinaan jechaa jira gama isaan isin dabarsaa mee dhaggeeffadha. Anis akkuma beekamu dursaan nagaadha akka mooltanii nagaa keessanii irra jirtu isin jedha mi'ammaa fi anillee wanni jechuu barbaade amma ishiin jettu kana eelee wayii tolchaa jirti eelee kanaan tolchaa jirtu mee chaalenjii amma hojjechaa jirru kana ija hidhattee jechuudha biddeen tokko hojjettee dandeessee ija nan hidhaafi biddeen tokko tokkicha diriirsitee oduu addaan hin kunne jechuudha. Bannen beeku meenan nayyaala isa hojjet badhaasa addaa qabdii jechuu barbaade taananii badhaasni maali? Badhaasni dafi badhaasa natti bishaan liitirii tokko inna rabbiidha. Ishi badhaasni ati qabdu qarshii 100 naa kennite qarshii 100 naa kennite ana sobdu 200 naa kennite yoon diriirse maara gaal ofii murteeffattaa ofii murteeffachuu 200 naa kennite qarshii 100 100 200 yoo seeraan tolchame yoon xiqquma jallise immoo garuu 100 naa kennita yoon balleesse immoo na adabda yoo balleessite adabbiin keetti jira yoon oonani balleessee jallisee ure adabbii koo fudhadha yoo seeraan tolche birrii 200 na fudhadha yoon gimmaasha isaa tolche immoo birrii 100 fudhadha yoo siraataan tolchite qarshii 200 oduun bakki takka oduun godhate daddafi kaashi yookaan immoo kan balleessu ta'e adabbii ati adabamtu bishaan liitirii tokko fixxa. Ishee hordoftoota keenya nu faana turre qoy gaamma jedhe toota keenya chaalenjii baay'ee sodaachisaadha eelee kiyya akkuma argitan jechuudha ija kiyyallee na mul'isu akka hordoftoonni kiyya amanan jechuudha yoo isaan hin amanne na mul'iftu akkan hidhadhe jechuudha hin mul'achuu qaba nani eemanni nan jabeessi na balleessite anan jabeechate arguudhaan kanaadha gudii natti qaba akka isaan na arganitti kaameraadhaan akka isaan kaameraas natti qabaadha kanatti maaliif naa kennaa kammoo harma fudhata kan jejjedhe fudhadhu jedhe fudhattaa osii kenne osii kenne na sanuma hojjechuun isumaa hojjedhe yaada bihoodhu lakki kanaa miti dura rittuudha arguun ooltu arguu tokko akkas ishee Mamul Pascopus. Now, Ravarta. Ayo, qarshii 100 nama argatte. Abduu bishaan. Eessan barbaada waan irra godhatte. Waan takka duudoon godhatee na chirti na asheete. Goorgis na arga. Abbaati. Amma kabiri di bala mafratu mau coba aja waan takkan arge Shittis qadaadii ammayuu gadee fattaa loko kun mannaase eree gadee خلاص نلا لي برباد بريد بارجتشو ايه ستيسس ونيدا صرت مدة تجارو المولة في مولة مولة صرت المولة صرت كا أوف بدي لالو تكونت جلال وني إفسان السنة مالي كذا كانت تنجرا دكتور تاجينيا بدي كان سرعة الرباط تبيته ولا اللي بافته وأنا تيمباس نات كنت نات يعني ذاك أكاس بدي سرعة تنتجنا وردفتون يعني أرجوما بري دبلا ما سكنا فين تقطع دبلا ما عندهم نات تكاد عندي جاي ده سولجي أم سري ريف تودي لأنه باس تجري دورين توري قرآن تقول أكتر قرآن كمالي أو إتودا نارسيجا باسو أكمل قول أكرت الرابطة إيه كمان أنغو بدو
Ima biddeen kiyya laa kuttanii gudii. Kontaan. Bakka argatti amma raayii kaadis amma ofirraa hiika. Maali? Amma ofirraa hiika. Inni gubata maatti reen gubate. Waan gubanne waan balleessite amma fuudhaa balleessite. Dengi bakka birri maasha argatte. Gimmaasha. Tabe faca. Daa shaggaan diriirsu jedhu. Daa. Inoo ite eeleen. Ina qifteelleedha. Maali naqqise? Meeskan hordoftoonni kiyya biddeen kiyya ilaalan. Hordoftoota kiyya wayyoo biddeen kiyya dhugaa rabbii ilaala akkana jalaa ta'e. Garuu jechuudha tolchee nam furdisee garmalee jechuudha. Deemni ibsa garmalee furdisee inna eeleenis immoo garmalee ooyituudha. Hanga nuti kaameraas wanni jennutti eeleen akkana na jalaa taate. Garuu jechuudha dhugaa mee ilaala rabbi fakkeesse birrii 100 biraanan qaba. Yaadu yaaltee birrii 100 si biraanan qaba. Yaadu yaaltee waliin qixxeechine jecha biddeen wal qixxaayee yaadu garanaa ishi kootu beet ijuma banadhu akka kiyya kanaa tolchu. Jedhuun na bana. Ija banattee akka. Banee Ishi kootu. Hordoftoota keenya kinoon immoo jechuudha inni ija na hidhe miti mee ija waa hidhachuu baatu. Aguma kiyya sanumee diriirsu jechuudha. Amma kinoo isatu iyyuu diriirsaa jira. Abbaa miliyoon kinoo akkuma argitanii as jiru. Amma kinoo isaanii. Mee inni jabanatee akka kiyya sanuu dandeessa diriirsa taawaa. Anis ijjammar tolche. Gudii nama. Duraan tolchee beeka kanatti. Maataan beekan. Suma nyaata. Nyaataniin baratu jedhanii. Yaa biddeen. Odoon duraan ani daanuu jedhee jiraan idaan. Iwa warraasin lafa goradhamma isa akka biddeen kee bootti ta'a eeleen ooyituudha. Hordoftoota keenya kana fakkaataa siniin jennaa akka biddeen abbaa miliyoon ba'utti immoo biddeen kiyya dura tolchee sunitti argisiisa immoo akkanatti kurtee irraa baastee akkanaan hin jenne jechuudha. Biddeen kiyyaa akkana jira siniin jedha. Argitanii biddeen haadha miluu. Akkanatti tolfannee dura jechuudha. Achumaan abbaan miliyoon waan nagayamoo hojii meeshaalenjii ija hidhattee tolchuu hin dandeessaa jedhee meenis kayyaalee gana ammoo badhaasa sirraa na fudhadhaa. Adabbii kiyyas na fudhadha birrii 100 fi adabbii jechuudha. Maali yoo biddeen kun cituu baate fayyaan fudhadha jechuudha birrii 200. 200 fayyaa fudhadha. Biddeen immoo iyyuu na jalaa cite kinoo akkanatti na jalaa cite jechuudha. Kirootii biddeen abbaa miliyoon immoo akkana jira amma isumatu nyaata jechuudha. Kana fakkaataa. Argitaalee kiyya akka biddeen. Jaba. Mana hoteelaa dongalee naan hojjedha. Maali kun biddeen bakka tokkotti lixii gannatta ilaalu beeka jiru. Egaa hordoftoota keenya amma ani badhaasa kiyyaaf hin qophaa'isitu jedhee beeki badhaasni kiyyaa osoo eeleen biddeen aguma kaameraa tolfadhee ija hidhadhu sanitti eeleen biddeen kiyya jalaa xabararsiiste jechuudha malee silaate oduu biddeen kiyyaa naaf ba'ee birrii 200 fudhadha amma garuu. Adabbii fi birrii 100 fudhadha jechuudha. Adabbiin kiyya maal seeta bishaan burcuqqoo 2 fi kana jechuudha birrii 100. Birrii 100 immoo badhaasaa kun immoo adabbii kiyya bakka biddeen na jalaa cabe jechuudha. Malee seeraan diriirsa argitaniirtu adeemna yaada. Olqabi birrii ilaala na shawwadu. Ani amma si shawwadu. Amma asirratti kunoo dhaggeeffattoonni keenyallee biddeen kana amma hin argu. Biddeen kun amma kunoo ija hidhattee tolchitee. Biddeen kun kan badhaasa qabuu fi kan badhaasa hin qabne soo ta'e ilaalanii tosaa waan ta'e nuu barreessu. Ani garuu dura duumaa arga sirrisitee aga dhumaa irraa baaftu ta'e qarshii 200 kan fudhattu. Amma immoo biddeen kanas kunoo kama amma argaa jirru kana. Ani beetolchaan balleessine sii galee eeletuyyuu balleessa malee. Kun sababa eelee sababa malee. Ani balaman biraa qaba isla. Duraan qoraa irratti tolchu biddeen. Lakki jechuun malee oo'ite kaa'u. Kanaaf amma atillee amma laali. Gimmaasha hojjette jechuudha. Walakkaa waan hojjetteefi amma bishaan birciqoo 2
qarshii dhibbaa fudhatta. Amma oduu silaalu bishaan birciqqoo Kenoo lama. qoonnoon qicadha finoo. Birciqqoon xiyya tanaa ani bishaan kiyya kana lama dhugu jechuudha. Yoo silaa hunda balleesse ta'e leetirii tokko naan jenneere garuu hundaan balleessine tolchee. Galuu silaa birii 50 fudhattaa turte. Intaa'uma 200 kaakan walii galleen gimmaasha fudhadha jedhee dura walii galle. Dhugi amma keessa dhogachuudhaan dabaladhu. Bokoke. Indee bukan badaan ni nafa kan. Bayyarachaan dhugaadhaan. Inta'u bayyanachuun inta'u. Qoy kaa. Bayyanachuun inta'u. Bishaan nama jibbisiisaa waaqa ofitti baay'isa. Dhugi bishaan shaggaadha iyyuu. Kana kan litirii meeqaa fixaan ati birciqqoo lama. Qarshii 100 fudhachuun barbaaddu. Birrii jaalatti naan jettee Egaa sama jaalattaa silaa. Waa keechaan allaaltu. Akkas. Maallaa bitti ana birriin dhibbe. Qarshii 100 waan biddeen tokko tolchitee fi dunuunfattee. Ooyidee. Qarshii 100 badhaaf. Bokokee ani fakkiirra. Anis guyyaa waynaan hojjedhaan immoo kana wala sirraa fudhadha. Akkan duratti illee tolchi argitanii garuu biddeen kiyyaa sirra mirxiidha. Argitanii? Kiyya argiteeti garuu ol biratti alaalan. Astaasii ol biratti Ta'ullee alaalan. kaandee ati ilaaltee akkana tolchite. Alaalu malee guyyaa takka waan argee beekaree kunoo. Ulfaadhu. Ani eelee kutee malee biddeen kiyya silaa badeema hin qabula. Abbaan kam ofii jecha. Agumaanii ija hidhadhu sanitti eeleen na jala ibiddi seenee eeleen kiyya biddeen na jala kute malee ani ija dunuffadheen tolchee biddeen nasaa gaa odoo irraa baasee sila birrii 200 argadhee kana fakkaataa akkatti bohaarsan abdii guddaan qabaayii horaa bulaa Waan dhaggeeffatanii deebanaayii siniin jennaa galatooma siin jechaa. diimiin jedhee kaameraan keenyallee Galgala gargara waan waan ta'eef baay baay garuu larratti hojjete abbaan miliyoon. Waan hojjetteef qarshii 100 argatte maal. Birrii takka hin geessu birrii takka durii hin geessu birrii 100 maal bitti. Guyyaa wayii immoo anatu qabsiisaa dheessan. Amma booda birrii meeqa qabsiisuu qaba? Kumaa ol qabsiisuu qabna. Kumaa ol. Dabalaa deemuu qaba.